Guyyaa har'aaf immoo waanuma gabaabduu ishee mata duree tokko fudhannee waliin turtii taasifna. Guyyaa har'aaf isiniif qabadhee kanan dhufe kan nuti waliin guyyaa har'aa irraa haasofnu bilbila harkaa keenya wantoota akkamiif fayyadamaa jirra? Wantoota akkamiif immoo fayyadamuu qabna? Wantoota akkamiif immoo fayyadamuu hin qabnu kan jedhu gabaabseen tokko lama jedhee kaasaa. Egaa nageenya koos hin daganne, nageenyi koo jaalalaa kabajaa bakka isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii koo, maatii gamtaa Tiyuub. Egaa gadhumaatti viidiyoo kana daawwachuun dagatinaan affeerraa koodhaa. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Warreen immoo maatii turtan viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha. Yaada yoo qabaattan, qeeqa yoo qabaattan komentii jalatti nuuf kaa'uu hin dagatinaan dhaamsa koodhaa. Egaa bilbila harkaa keenya smaartifoon kan jennu kana faayidaa hedduuf yookaan wantoota baay'eef itti fayyadamuu akka dandeenyu hundi keenya ni beekna. Egaa bilbila harkaa keenya akkuma namni kamuu beeku inni tokkoffaan wantoonni nuyi itti fayyadamnuuf bilbillee namootan ittiin wal quunnamuuf yookaan bilbiluuf yookaan ittiin bilbila nuuf bilbilame fudhachuufi jechuudha kan nuti bilbila harkaa keenya itti fayyadamnuuf jechuudha. Bilbila harkaa keenya kanaaf fayyadamnu yoo ta'e harka caalu yookaan maajoriitii faayidaa bilbila harkaa kan keenya kana yoo ta'e wantoonni nuti bilbila harkaa keenyan fayyadamuu dandeenyu kan biraani barumsawwan garaagaraa karaa intarneetaan konneekti goone barumsa gurguddaa karaa bilbila harkaa keenya qofa argachuu dandeenya jechuudha. Bilbila harkaa keenya faayidaawwan gaggaarii, gorsawwan gaggaarii sooshaal miidiyaa irraan daddarban ittiin baranna yoo ta'e bilbilli harkaa keenya barsiisaa keenya jechuudha. Bilbilli harkaa keenya akkuma wantoota gaggaarii ittiin barachuuf, wantoota gaggaarii ittiin argachuuf fayyadamnu miidhaa yookaan faayidaa dalgaa ni qabaa jechuudha. Miidhaan yookaan faayidaan dalgaa bilbila harkaa keenyaa yeroo baay'ee pilaatfoormiiwwan sooshaal miidiyaa bilbila keenyaan nuti fayyadamnu yeroo nurraa gubuun isaanii waan hin oolle. Yeroo keenya haalan hin fayyadamnu yookaan yeroo keenya akka nuti haalan hin fayyadamne nu gochuu danda'u jechuudha. Sooshaal miidiyaan nuti bilbila keenyaan fayyadamu. Kanaaf bilbila keenya seeraa fi haalan yoo itti fayyadamuu baanne tokkoffaa irratti yeroo hojii keenya bilbila keenya qofa qabannee akka turru bilbila keenya qofa akka tuttuqnu ta'aa jechuudha. Kanaaf bilbilli faayidaa fi wantoota ittiin gochuu qabnu adda baasnee beekuu danda'uu qabna. Faayidaan bilbilaa maali? Bilbila keenya maaliif kan fayyadamuu qabnu waan jedhu sana sirriitti adda baafannee beekuu danda'uu qabna. Yoo sanan taane maalidha? Faayidaan nuti bilbila keenyaan argachuu qabnu caalaa miidhaa bilbilli keenya nutti fidutu caalaa jechuudha. Kanaaf bilbila keenya wanti nuti fayyadamuu qabnuuf wanta irraa barannu, wanta nu barsiisu ta'uu danda'uu qaba. Innis akkamitti yoo jenne yeroo keenya osoo nu jalaan fudhatin karoora fi haalan itti fayyadamne yoo ta'e karaa bilbila keenyaa qofa barumsa guddaa argachuu akka dandeenyu isiniif kaasuu barbaada. Fakkeenyaaf yoo fudhanne YouTube irraa tiitooriiwwan garaagaraa akkasuma leenjiiwwan tireeningii hedduu argachuu dandeenya. Bilbila keenya isa harkaa qofa fayyadamnee jechuudha. Kanaaf bilbila keenya waan gaariidhaaf yoo fayyadamne bilbila keenya
waan ismaartii ta'eef yoo fayyadamne akkuma maqaasaa bilbilli keenya ismaartifoon yoo ta'e faayidaan isaas ismaartii ta'uu akka qabu dagachuu kan qabneen isiniif dhaamuu barbaada. Kanaaf nuti warreen viidiyoo kana ilaalaa jirru bilbila keenya maaliif fayyadamaa jirra? Waan gaariif taanan bayeessa. Waan gaariif hin taane yoo ta'e bilbila keenya har'aa kaafnee sa'aa kanaa kaafnee waan gaariif waan faayidaa qabuuf qofa fayyadamuu haa barru isiniin jechuun barbaada. Guyyaa har'aa faayidaa bilbila keenyaa fi bilbila keenya immoo maaliif fayyadamuu akka qabnu, akkamitti fayyadamuu akka qabnu gabaabsee isiniif kaasuuf kanan yaale kanuma. Guyyaa biraa viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti fayyaa nagaanaaf ta'aa. Galatoomaa. Viidiyoo kana ni fayyada jettanii yoo yaaddan hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaan dhaamsa koo ishee dhumaati. Nagaatti.